jirtu hordoftoota keenya har'aan tan ammoo waa'ee hotspot jechuudha. Baay'uma isin fayyada jennee yaadnee waa'ee hotspot isin barsiisne jennee dhufnee jirra. Isaan kana irratti ammoo wantoota afur jechuudha gurguddoo kaasnee kan isin himnu ta'a. Tokkoon jechuudha kan kaasnee isin himnu ta'a. Saniifuun hordofaan afeerraa teenya. Inni tokkoffaan akkamitti hotspotii keenya fakkeenyaaf amma namoonni 2 yookaan 3 fakkeenyaaf amma afuris ta'uu danda'a namoota afurirraa namni tokko qoftiin akka fayyadamu yoo barbaanne akkam godhuu dandeenya? Hide networks kan jiru jira jechuudha. Eessa keessa jira kunis hotspotii keessa jira jechuudha. Hotspotii keessa jira ni dho'isna networkii keenya dho'isu. Inni lammaffaan ammoo set limit. Gaafa fakkeenyaaf nama saniif GB 2 yookaan GB takka meegaabaaytii 10 takka meegaabaaytii 100 yoo hajajneef jechuudha. Meegaabaaytii 100 fayyadamnaan just automatically bilbilli keenya jechuudha ofumaaf cufaa jechuudha. Maal cufaa? Hotspotii keenya. Inni sadaffaan jechuudha nan paaswordii godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namoonni barbaade haa fayyadamu jennee amma fakkeenyaaf firii intarneetii jechuudha. Firii intarneetii jechuudha. Firii waayifaa godhuu dandeenya jechuudha. Firii yookaan nan seekuriitii yookaan nan paaswordii jechuudha. Seekuriitii alatti paaswordii akka hin qabaannes godhuu dandeenya jechuudha. Inni afuraffaan ammoo kan inni isin fayyadenne yaadne no divaayisiin gaafa connect ta'e jechuudha. Yoo divaayisiin tokkollee jechuudha haa hotspot keessatti connect hin ta'in hotspot keessan naguma ifee chaarjii isin jalaa konsuum godhurra jechuudha. Limitii itti keenyee limitii goonee jechuudha. By default ofumaaf of cufaa jechuudha. Gaafa limitii san guutamte ofumaa kan cufan. Limitii sanis sa'a irratti kan hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma sa'a takka gaafa ta'e jechuudha. Sa'a takka keessatti yoo divaayisiin takka illee connect ta'uu hin baatin jechuudha. Otomaatikaalii ofumaaf cufuu danda'a. Daqiiqaa 30 illee yoo barbaadan daqiiqaa 10 illee gaafa seet gootan jechuudha. Hangas keessatti yoo divaayisiin tokkollee nu connecting ta'in jechuudha networkii keessan sanitti yookaan wifi keessan yookaan immoo hotspot keessan sanitti yoo connecting ta'in tahee hotspotiin keessan automatically ofumaaf cufama jechuudha. Tokkoon kan laallu ta'a nu hordofaan afeerraa teenya. Kana wanni afran nuti qabannee dhufne. Hide godhu dho'isu set limiti yookaan meegaabaayiti yookaan GB nuti gartee limit nama sanii goone inni sadaffaan ammoo paaswordii nan paaswordii godhu yookaan immoo seekuriitiidhaan alatti jechuudha firii godhu inni afuraffaan ammoo yoo divaayisiin tokkollee nu connect hin ta'in divaayisii keenya kun yookaan hotspotiin keenya kun akkuma automaatikaalii ofiif cufamu godhuu dandeenya jechuudha. Kanaas qaqqabdanii bilbila keessan gad harkistanii jechuudha. Gamana yaatanii maal barbaadan jechuudha hotspot barbaadanii hotspot gaafa agartan jechuudha. Asitti hotspot jira jechuudha. Hotspot kana qaqqabeetiin ta'anii jechuudha. Qaqqabee gaafa hin ta'in jechuudha hotspot keessan nagalchaa jechuudha. Sanboota eessaan tokko configure kan jiru kanaan tokko jechuudha. Configure kan jiru kana kanaan tokko bifa kanaan akkanatti waa'ee dinaataa jechuudha. Eegas booda isaan tokko jechuudha. Advanced kan jiru kanaan tokko jechuudha. Advanced kan jiru kana kuno kanaan tokko. Gaafan advanced jiru kana tokko kuno bifa kanaan kan nabalata. Maalirraa eegalee jechuudha dura networkii dho'isurra. Networkii kamit dho'isine kan jiru. Networkii keenya kana yoo dho'isine namni biraa barbaadeen agaruu jechuudha. Yoo maal godhe malee yoo maqaa keenya kana barreesse malee fakkeenyaaf amma maqaan networkii anamma hotspotiin qabu kuni Afrikaans jedha. Afrikaans kan jiru kana yoo AFRICANS yoo barreessuu baate gonkumaa'uu hotspotii kiyya kana agaruu hin danda'u jechuudha namni. Qubee guddaadhaanis eegalee akka bifa kanaan yoo orderii kana eegee barreessuun baatinni alatti connect godhuu yookaan networkii keenya san agaruu gonkumaa'uu hin danda'u jechuudha. Yoom namni barbaadu san fakkeenyaaf ammaan hide godheetiin jira kun asirratti akka agartan hide godhuu bakka kanatti hide gootanii jechuudha. Amma kana yoo banne hide hin goone jechuudha. Bakka kana on off jiraame amma on godhuu jechuun akkana gootanii maal jaa your mobile hotspot is name maqaan hotspotii keetii want to be appear in the list of available Wi-Fi networks warroota Wi-Fi keessatti jechuudha hin argamu. Maqaan eenyuti? Maqaan Wi-Fi keetii yookaan immoo maqaan hotspot keetii jechuun hotspot maqaan hotspot kiyyaa Afrikaans kan jedhu kana jechuudha. Saniifuu hide waan hin godheef amma namni sarchii waan godhe qofaaf na harkachuu danda'u jechuudha. Yoom na harkachuu danda'a? Yoo maqaa kiyya kana sirriitti jechuudha osoo qubee takka illee hin dabsin yoo qixa sirriitiin akkuma asirra jirutti kan barreessu ta'e qofa. Kunis yoon nuti itti himee akkanuma jasta lafaa keenya ni barreessanii jira jeeyyaatu maaliif nuti yoo itti himne addatti. Kanarraa kan ka'een hide gaafa goonu namoota hanga barbaadan saniif jechuudha maqaa isaanii maqaa keenya kana himneef jechuudha sanboota fayyadamuu ni danda'an jechuudha. Inni tokkoffaan kana. Let us jump on the second one. The second one why lammaffatti waan set limit jennaan. Wanta san limit godhu fakkeenyaaf amma tana kun asirratti set limit jira. Set mobile data limit kan jennu kana dataan keenya san
yoo gartee meegaabaaytii takka GB nuti goone sanii guutuu ta'e namoonni san GB lamaa yoo fayyadaman fakkeenyaaf nuti GB lama limit goone GB lamaan san gaafa fayyadaman otomaatikaalii of cufaa jechuudha hootispoot keenya. As keessa inni sirreessinaa jechuudha fakkeenyaaf asitti meegaabaaytii meeqaan ayyameef jechuudhaan namoonni moobaayila yookaan hootispootii keenya kana connect godhan maal godhan jechuudha. Yoo GB takka fayyadaman GB takka jechuun akkuma beektan meegaabaaytii 124 amma fakkeenyaaf GB takkaan ayyameef jechuudha. Yoo meegaabaaytii 124 ka fayyadaman ta'e otomaatikaalii akka cufu ittiin seet godheetiin jira jechuudha. Yoo barbaadan jijjiiruu dandeessan jechuudha. Kana jijjiiruu dandeessan yoo barbaadan itti dabaluu dandeessan yoo barbaadan irraa hir'isuu dandeessan. Fakkeenyaaf yoo barbaadan 100 meegaabaaytii 202 godhuu dandeessanii yoo barbaadan meegaabaaytii takkaas godhuu dandeessan jechuudha. Kun opshinii keessanii yoo barbaadan ammoo noo set limitis godhuu dandeessan kunoo kana godhuu dandeessan jechuudha. Unlimited qayyoo kana dhufa jechuudha. Saniifuu limited godhuu barbaadan asitti yoo feetan 200 gootanii yoo feetan 200 gootanii sun filannoo keessanii jechuudha. Filannoo keessanii bifa saniin akkasitti maal godhuu dandeessan jechuudha. Limit godhuu dandeessan jechuudha. Gaafa amma fakkeenyaaf kun asirratti akkuma agartan meegaabaaytii 200 godhee fi GB meeqa ta'e jechuudha. GB takka tuqaa 95 ta'e jechuudha. Kana guunnaan otomaatikaalii bilbilli kiyya ofumaaf maal cufaa jechuudha. Hootispoot kiyya naa cufaa jechuudha. Inni lammaffaan kana isa sadaffaan ammoo nan paaswordi. Akkamiin nan paaswordi godhuu dandeenya? Amma kun akkatti jijjiiruu isin gadisaa jira jechuudha. Eega xumurtan booda immoo seef bakka ijoo kana tuquu hin dagatinaa barattoota keenya. Eega xumurtan booda fakkeenyaaf amma asirraa just amma fakkeenyaaf hide networkii qofaan fayyadamuu barbaaddan yoo ta'e maal godhuu dandeessan jechuudha. Bakkuma tana seef gootan jechuudha. Eega kana bantan booda kana eega bantan booda kana eega kanatti ibsatan booda seef ka'eettu kana tuqxanii jechuudha. Seef ka'eettu kana tuqxan malee akka hin dabarree isin dhaama jechuudha. Seef bakka itti kana tuqxan jechuudha. Eega kana gootan booda gaafa seet mobile data limit kajoo kana eega godhatanii ajajjan booda maayis seevii kana godhuu hin dagatina yookaan immoo yookaan hin goone ta'e bakka duraanitti isin deebi'a jechuudha. Okay, inni sadaffaadhaa nan paaswordiidha jechuudha. Kana hundaa bakka takka gootanii osoo hin ta'in bakka takkatti isin barsiisuu barbaadete kan barbaadan keessaa fayyadamtan jechuudha. Yoo barbaadan seeta limitii yoo barbaadan haayidii yoo barbaadan maal jechuudha noo paaswordii godhuu dandeessanii kana hunda bakka takka godhaa osoo hin ta'in ammoo kan inni isin barsiisaa jiruuf kan barbaadan keessaa filattan jechuudha. Yoo barbaadan hunda godhachuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo kan isinitti tole godhattan jechuudha. Inni sadaffaan nan paaswordiidha jechuudha. Abbummaan barbaade haa connect godhuu enne maal goone jechuudha. Kunoo security kan ilaalsenne amma hoyya maal jechuudha open yookaan banaadha jechuudha. Namni barbaadeetu seenuu danda'a kunoo yoo asitti personaalii godhuu barbaadan bifa kanaan personaal gootanii asitti paaswordii isaa itti kannuu dandeessan jechuudha. Yoo paaswordii isaa barbaadan itti barreeffachuu dandeessanii yoo immoo namni fadhee namnummaa barbaade seenuu jettan kana tuuttanii maal jechuudha open kajoo kana gootanii ganaa namni hundinuu maal jechuudha seenuu danda'a jechuudha. Yoo akkas godhatan garuu eega kana gootanii fixan booda seef ka'eettu kan dagatina seef godhuu keessan mirkaneeffachuu danda'uu qabdan jechuudha. Isa sadaffaa xumurree jirra. Let us jump on the fourth one. The fourth one maal jechuudha yoo device kamiyyuu jechuudha hotspot keessa kanatti kan connect ta'in ta'e. Hotspot keessa kun automatically by default akka cufu godhuu dandeessan. Kunis isa seentan as seentan jechuudha. As seentan kunoo asitti turn off when no device connected for your mobile data. Mobile data keessanitti jechuudha. Mobile data hotspot keessanitti yoo gartee device tokkollee nukaa connect hin ta'in ta'e automatically akka ofii cufu godhuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma asitti never time out godhuu dandeessanii akkuma banaa ta'u yeroo hunda device fadhu connect haa ta'u connect ta'uu isaa baatu banaa haa ta'u yoo godhachuu dandeessan kun asirratti never time out godhuu godhachuu dandeessanii. Inni tokko lammaffaan ammoo kan isin agarsiisuu barbaade maal jechuudha as keessatti taayimii yoo fakkeenyaaf daqiiqaa 5 ta'e kiyya kun ammoo daqiiqaa 5 yoo ta'e akka naa cufuun godhe jechuudha. Daqiiqaa 10 booda yoo ta'es akka cufuu godhuu dandeessan. Daqiiqaa 10 booda yoo ta'e maal jechuu keessan jechuu dandeessanii. Daqiiqaa 10 booda yoo ta'e jechuun koo yoo gartee hanga daqiiqaa 10 ni eegaa jechuudha. Devicein yoo connect godhuu baate daqiiqaa 10 keessatti devicein kamiyyuu jechuudha yoo barbaadan desktop yoo barbaadan laptop yoo barbaadan PC yoo barbaadan tablet yoo barbaadan mobile fadhe jechuudha. Yoo connect godhuun baatiin daqiiqaa 10 keessatti just automatically hotspot keenya mobile keenya ni cufaa jechuudha. Automatically ni cufa jechuudha. Isiniif galaa jira yaada. Daqiiqaa 20 yoo godhatanis ni dandeessan. Daqiiqaa 30 yoo godhatanis ni dandeessanii. Daqiiqaa 60 yookaan zaata akka booda akka cufuus yoo gootan jechuudha. Ni dandeessanii. Egaa kana godhatan booda immoo save godhuu tana hin irraanfatinaa jechuudha. Save gootaniitiin mirkaneeffachuu danda'u qabdan jechuudha.
Amma seef goonee jira jechuudha. Asitti wanni hin godhe amma seekuritii hin qabu jechuudha. Abbuma barbaadee seenaa garuu haayidiidha jechuudha. Agartanii haayidiidha wanni irraa eegamu maqaa kiyya kana sarchi godhuu qofa jechuudha. Maqaa kiyya kana osoo tokkollee hin dogongoriin sarchi godhee argatu malee konneekti godhuu hin danda'u jechuudha. Abbummaan fadheewu. Kana jechuudha kan wantoonni afranni arraan tan isin qabadee dhufe wantoota biraa jechuudha. Addatti wanta isin fayyada jee yaadu yeroo biraatis kan qabannee dhufnu ta'a. Wantoota kanaa fi kanaa wal fakkaatan jechuudha. Waa'ee diijitaal maarkeetingii fa'aa waa'ee akkasuma teekinooloojii wal qabatee jechuudha. Waa'ee artifishaal intelligensiidha warroonni barachuu barbaadan jechuudha. Gadi fageenyaan jechuudha. Chaanaala keenya seentanii nu hordofuu dandeessan jechuudha. Telegiraama keenya asirratti kunoo liinkii tana tuqxanii seentanii nu qunnamuu dandeessan jechuudha. Telegiraama keenya irratti liinkii tana barreessitanii maal godhuu dandeessan jechuudha. Nu qunnamuu dandeessanii yeroo biraa hanga wantoota biraa qabannee dhufnutti yeroo gaarii qabaadhaan affeeraa. Thank you so much. Guddaa galatoomaa.